Tole guddaa galateeffannaa garummaan isaa addaan hin citu yeroo hundumaa ganama haaraadha. Ganama kanas fuula isaatti dhiyaannee kadhaadhaan obboleessa fuula isaatti nu dhiyeesseefis Waaqayyo si haa eebbisu jedha. Amma immoo gara qorannaa keenyaatti yeroo seenneetiin jennu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa dhumaa irraa akkuma kanaan dura jalqabna 19 irraa ispeeshaalii dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo dhiigaan isin bite. Kanaaf guutummaa dhagna keessanii waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Kanaaf isin buufata mana qulqullummaa akka taatan hafuura qulqulluu akka taatan hafuura qulqulluu kanallee isarraa fudhattanii Waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Kanaaf waan isa gammachiisu hojjedhaa jedhee lakkoofsa boqonnaa 6 xumura. Boqonnaa 7tti gaafii gaafatameef yeroo deebisu argineet hin jenna jechuudha. Dhimma kanarratti dhimma gaa'elaa irratti yeroo kaa'u lafa kee argineet hin jenna. Lakkoofsa 1 qabee amma lakkoofsa 18 16 waa'ee dhimma gaa'elaa wajjin wal qabatee gaafilee gaafatameef yeroo deebisu argina. 17 irraa qabee amma 24 ammootu waa'ee dhagna qabachuu dhiisuu birmadummaaf bilisummaa kaa'ee argine. 25 irraa qabee hamma dhumaatti ammoo waa'ee warra qeerrummaatti jiraatanii fi warra dhagna warra qulqulluu ta'an waa'ee akkasii qeerrummaaf warra qeerrummaatti warra durbummaatti jiraatan waa'ee isaanii warra abboomii isaa eeganiitiin jedhan irratti waan inni kaa'u tokko laalla jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan 7 irraa yoo jalqabu gaafiin isin anaaf caaftan naga'eera. Waa'ee dhiiraaf dubartii wal wajjin jiraachuu garuu namni dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaariidha. Underline jechoota inni fayyadamaa jiru maaliif xiyyeeffannaadhaan ilaalla waan ta'eef gaafiin keessan na bira ga'eera. Waa'ee dhiiraaf dubartii wal bira dhaquu yoo dhiise gaariidha. Garuu lakkoofsa 2 irratti qorama ejja ooluudhaaf garuu dhiirri adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haa qabaatu. Dubartiinis adduma addaan abbaa manaa ishee haa qabaattu. Amma Phaawulos maaf akkas jedhaara ka jedhu xiqqoo gasetne lakkoofsa naannoo lakkoofsa 10tti waan arginutu jira. Mee yaada kana akkuma gorsaatti fudhanna. Akkuma qajeelfama kennamaarutti fudhanneetiin jenna jechuudha. Qorama ejjaatti galuu irra dhiirris dubartiinis abbaa manaa ofii haadha manaa ofii qabaachuu akka qaban. Abbaan manaa jaalala haadha manaasaa jaalalaan haadha manaasaa bira haa ga'u. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu. Amma dhimmi gaa'elaa inni giddugaleessa godhatu tokko wal bira ga'u yookaan ammoo inni addaan mifeewwan jalqaba isaanii fayyadameetiin jedhe jechuudha. Walitti dhufuu wal bira ga'uu isa jedhu kana maal jechuu akka ta'e hundi keessan iyyuu beektu. Maaliif abbaan manaa haadha manaatti gammaduu qaba. Isheenis jaalalaan abbaa manaa isheetti gammaduu qabdi. Seensarratti maal jedheetiin jedha? Waa'ee dhiiraaf dubartii wal wajjin jiraachuu garuu namni dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaariidha jedhee ka'eeti. Ijjummaaf qorumsa ijjummaa jalaa ba'uudhaaf garuu abbaan manaas haadha manaa haati manaas abbaa manaa akka qabaattu lafa ka'eetiin jedha. Okay, afurirraa haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee kan jaallatte gochuu hin dandeessu. Maaliif eenyummaa ishee kan eenyuti? Kan abbaa manaati. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa ishee malee dhagna isaa akka jaallate gochuu hin danda'u. Isheen isarratti aboo qabdi, innis ishee irratti maal qaba? Aboo qaba jechuudha. Tokkummaan isaanii eenyummaa walii isaanii irratti akka isaan aboo qaban. Yeroo itti kadhataaf of kennuudhaaf walii galtaniin irraa kan hafe wal bira ga'uu waliin didinaa. Isa booddee of qabuu dadhabuu keessan irraa kan ka'e immoo seexan isin qoruudhaaf karaa akka hin argannetti deebitanii wal biran geessu. Kanas karaa isiniif banuufan jedhe malee isin abboomuuf miti. Kanaaf dhiirriif dubartiin wal bira ga'uun yeroo hundumaa madda gammachuu isaanii ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kadhataaf jedhanii walii galanii alatti yeroo baay'ee hiikamuu gaa'ela baay'eetiif sababa akka ta'eetiin jiru
dhimma wal bira ga'uuti dhiiraaf dubartii jechuudha. Kanaaf nu akka warra dhugaa beekuutitti waan eebbaaf kenne eebbaaf ta'uu qaba. Jaalalaan jaalalaaf ta'uu qaba jechuudha. Kana xiyyeeffannaadhaan gadi fageenya yeroo biraa qoratamuu hin danda'ama. Garuu of eeggannaa guddaadhaan warri gaa'ela qabnu beenna hundi kennayyuu kana roga qorachuu qabna. Warri gaa'ela biratti hin seennes dhimma kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wal bira ga'uun gammachuu walii eebba walii akka ta'eetiin jedhe argineetiin jenna jechuudha. Yeroo walii galtanii kadhataaf yookaan immoo dhimma adda addaatiif kitaaba raajii irratti karaa addaatiin fakkeenyaaf dhimma laguu wajjii wal qabatee wanti adda addaa jira. Yeroo akkasii walii galanii dhiisuu hin danda'ama. Yookaan ammootu wal wajjiin waan eebba waan kenneetiin jedhe akka wal diduun hin taane lafa kaa'ama caamni qulqulluun jechuudha. Kana ifa godhee dubbatee kanarraa kanas karaa isiniif banuuf jedhe malee isin abboomuuf miti. Anillee namoonni hundinuu fuudhuu dhiisanii akka ta'an nan jaalladha ture. Haa ta'uyyuu malee namni adduma addaan kennaa waaqayyo isaaf kenne qaba. Inni tokko kennaa akkasii, inni kaanis kennaa akkasii qaba. Ila kennaadha jechuudha. Yoo uduun fuudhin haftanis kennaadha. Maaldhaaf akkas jedhee ka jedhu laalla jechuudha. Yoo fuutanis maalidha? Kennaadha. Eebba jechuudha, eebba waaqaati. Fuudhuu dhabuunis tajaajilaaf yoo adda baaneetiin jenne eebba, fuudhuunis eebba jechuudha. Kanaaf isaan lachiyyuu kennaadha jedha. Argitanii? Kennaadha lachuu. Warri hin fuudhin warra abboonni manaa isaanii irraa du'an, warri hin fuudhin warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaa fi heeruma malee yoo hafan isaaniif ba'eessanan jedha. Of qabuun danda'an yoo ta'e garuu haa fuudhan, haa heerumanis kajeellaa foonitti qabachuurra fuudhuun heerumuunis in wayyaa. Sababni inni waa'ee fuudhuuf heerumuu irratti daangaa kaa'uuf lakkoofsa 10 irra ka jiru kanaaf. Warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abbooma. Kanas gooftaatu abboome malee ana miti. Haati manaa abbaa manaa isheetti gargar hin ba'ini. Warri wal fuudhan garuu gargar ba'uu hin qaban. Haati manaa abbaa manaa isheetti gargar ba'uu hin qabdu. Kana anaa miti ka dubbate. Eenyutu dubbate? Waaqayyotu dubbate jedha. Iddoo anatu dubbate jedhutu waan jiraaf akkas jedhaara jechuudha. Asuma keessatti iddoo tokko tokkotti kan anatu jedhe yeroo jedhutu jira. Asirratti immoo tu gargar hin bahin ka jedhu waaqayyo akka inni jedhe lafa kaa'a. Kanaaf tokkummaan keenya yoo uumameetiin jedhe tokkummaa kana keessatti tokkummaa keenya eeguudha. Giddugaleessi kenna. Fakkeenyaaf walitti bu'uun jira, walitti aaruun jira. Giddugaleessi waan kana wal sirreessuudhaaf malee gargar ba'uuf akka hin taane. Fakkeenyaaf namni tokko tajaajilaa ta'ee, luba ta'ee, haadha manaa isaa wajjin walitti bu'uu danda'a. Akkamiin walitti bu'a jedhee yaaduu hin qabu. Wanti walitti bu'aaruuf maal ta'uudhaaf, wal sirreessuudhaaf, wal qajeelchuudhaaf. Argitanii? Garuu hammina biraatiif miti. Abbaan haadha manaa ofii yookaan ammoo abbaan ijoollee ofii wanti inni adabuuf isatti gargar ba'uuf yookaan ammoo waan biraa isa godhuudhaaf miti. Sirreessuudhaaf jechuudha. 11 irratti yoo abbaa manaa isheetti gargar baate garuu utuu hin heerumin haa teessu. Yookiin immoo abbaa manaa isheetti haa araaramtu. Abbaa manaas haadha manaa isaa hin baasini jedha. Warra kaan immoo gooftaa utuu hin ta'in annan gorsa. Ila sila gubbaarratti maal jedhee ture? Gooftaatu jedhe. Amma immoo maal jedhaara? Annan gorsa. Gooftaa utuu hin ta'in annan dubbadha. Akka namni amane tokko haadha manaa isaa hin amanin yoo qabaate isheenis abbaa manaa ishee sana wajjin jiraachuu yoo jaallatte inni ishee hin baasini jedha. Kun utoo hin amaniniin dura yoo tokko ta'anii jiraatan. Fakkeenyaaf utuu hin amaniniin dura yoo ol fuudhanii jiraatan jechuudha malee warra hin amannee fuunaa, warra hin amannee heerumna waan jedhu miti. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee kana fayyadamu. No, ka jedhaaru yoo utuu hin amanin haadha manaa qabaate, haadha manaa hin amanin yoo qabaate, yookaan immoo abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte isheetti maal hin godhin? Gargar hin ba'in. Waliin hiikinaa jedhaara. Dubartiin amanti tokko abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte inni haadha manaa isaa wajjin jiraachuu yoo jaallate isheenis namicha gadi maal hin godhin? Hin dhiisin. Amantii biraa qabaattee yookaan ammoo gara dhugaatti dhuftee abbaan manaa garuu sitti addan ba'u si wajjin jiraadha yoo jedheen isheen maal hin godhin jedha? Hin dhiisin. Inni sin hiikin jedha. Abbaan manaa hin amanin karaa haadha manaa isaatii waaqayyoon biratti fudhatamaadha jedha. Ila kun of eeggannaa guddaa gaafata asirratti. Kana jechuun
isheetti gargar ba'uu yoo hin jaallanne yoo ishee wajjin tokko ta'ee jiraate isheen yoo amante innis karaa ishee maal godhaadha fudhatama argataadha. Haati manaatiif abbaa warraa maal jedhama caanu qulqulluuf tokko jedha miti. Ishee wajjin tokko ta'uu yoo inni amane yoo fudhate isheen immoo Kiristoosii wajjin tokko yoo taate yoo amante gara isaatti dhufte ishee irratti yoo gaafii hin qabaanne inni karaa ishee Waaqa biratti maal argata inni fudhatama argata. Haati manaa hin amanin karaa abbaa manaa isheetii Waaqayyo biratti maal taate fudhatamtuudha. Yoo akkas ta'uu baate ijoolleen keessan Waaqayyo biratti fudhatamoo miti. Amma garuu fudhatamoodha. Kanaaf yoo haati manaa Waaqayyoon bira fudhatamaa taate abbaan manaa haadha manaa ishee yoo ofitti fudhatee ishee wajjin mormii dhiise tokko yoo ta'e karaa haadha manaa abbaan manaa Waaqa fuulduratti maalidha fudhatamaadha. Sababni isaa karaa keenya namoonni Waaqayyo addunyaa maal godhe hin dhaqqaba miti. Akkasumas karaa abbaa manaa haadha manaa karaa haadha manaa abbaa manaa akka inni dhaqqabu tokkummaan isaanii karaa isaanii immoo ijoollee isaanii akka dhaqqabu lafa kaa'aa jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti malee akkasumaan warra namanne wajjin tokko akka ta'u qabnu dubbachuu barbaadeeti macaafni qulqulluun. Isin keessaa inni hin amanin hidhata isaatti gargar ba'uu yoo fo'ate garuu gargar ba'uu hin danda'a. Inni hin amanin hidhata isaatti gargar ba'uu yoo fo'ate garuu maal ta'a hin danda'a yoo inni si wajjin hin jiraadhu jedhe jechuudha. Asirratti yoo inni si wajjin hin jiraadhu ergati amantee jedhe haadha manaa ofii ijoollee ofii eenyurrallee namni caalchee ana caalchee jaalate yoo jiraate kan koo ta'uu hin danda'u jedha miti. Kanaaf gargar ba'uu yoo barbaade ba'uu hin danda'a jedha. Waaqayyo jireenya nagaaf waan isaan waameef jedha. Yeroo kanatti inni amane yookiis isheen amante hidhata gaa'ilaatti hiikamuu isaati jedha. Kanaaf of eeggannaadhaan akka inni lafa kaa'e jedhu arginu jenna jechuudha as keessatti. Waa'ee tokkummaan isaanii akkam akka ta'e walii kuus yoo barbaadan dhimmi Waaqa wajjin deemu dhimma mariitti dhiyeessinu miti jechuudha. Dhimma mariitti dhiyeessinu miti. Dhugaan yeroo hundumaa murtee haga dhumaa akka inni gaafatu lafa kaa'a. Hin hubatte yoo ta'e nu fayyisuudhaaf jedhee waaqummaa nama gargar ba'utti ga'e miti. Nu fayyisuudhaaf jecha ilmi abbaatti hamma gargar ba'utti ga'e jechuudha. Fayyina kennaaf jedhee. Amma sunis fayyuudhaaf jennee wanti nu godhuu hin dandeenye lafa kanarra maal ta'uu hin qabu. Jiraachuu hin qabu. Kana jala murree beekuu qabna. 16 ati dubartiin nanaa abbaa manaa kee gara amantiitti akka fiddu attamitti beektaa? Atis namicha nanaa haadha manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamitti beektaa jedha. Kanaaf of eeggannaadhaan kaa'e jedhaa. Warra namanne fuudhaa warra namanne itti heerumaa jechuu miti dubbiin kun. Of eeggannaa gaafataayyuu. Akkam gochuu dandeessa waan jedhuun gaaffiidhaan kaa'aa waan ta'eef. 17 namni adduma addaan akka gooftichi isaaf qoodee kenneetti akka yeroo Waaqayyo isa waameetti itti fufee haa jiraatu. Akkasuma kanatti waldoota kiristaanaa iddoo hundumaa jiran nan seerradha jedha. Nan seerradha. Akkuma Waaqayyo isa waametti haa jiraatu. Namni erga dhagna qabatee waamame akka waan dhagna hin qabatiniitti akka waan dhagna qabatanii hin qabatanii hin ta'in. Namni utuu dhagna hin qabatin waamame dhagna qabachuun hin barbaadin. Abboomota Waaqayyoo eeguutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiin dhagna qabachuu dhiisuun gatii hin qabu. Kana jechuun wanti gubbaadhaan mul'atu kana yoo godhen fayya waan jedhu duun taane keessa keenya Kiristoosii walitti maxxannee yoo jenne inni nu keessaa baay'ee wanta nu goonutu gatii qaba jechuudha. Amantiin hojii hin qabne maal kataa jedha ka duuteedha. Garuu hojiin keenya nu fayyisuu danda'a? Hin danda'u. Garuu amantiin hojii hin qabne maal kataa ta'edha? Ka du'aadha jechuudha. Amantiin keenya hojii keenyaan deeggaramuu qaba malee hojiin keenya amantii keenya adda baasee maal gochuu hin danda'u? Murteessuu hin danda'u. Hojii keenyaan miti jechuudha. Amantiin keenya garuu ol bahee hojiidhaan mul'achuu akka qabu lafa kaa'a jechuudha. 20 namni adduma addaan waamicha Waaqayyoo itti waame keessatti haa hafu. Waamichi isa itti waamame kana keessatti akkuma Waaqayyo itti waametti akkasitti akka jiraachuu qabaatee hin jedhu lafa kaa'a. Waaqayyo yommuu si waame garbummaa jala turte. Kun sin dhibin barbarummaa argachuu yoo dandeesse immoo caalatti itti jabaadhu jedha. Yeroo Waaqayyo si waamu yoo garbummaa jala jiraatte baay'ee sin dinqin. Barbarummaa argachuu kee yoo dandeesse immoo caalatti itti jabaadhu jedha. Amma 22 irra yaada jiru mee roga xiyyeeffanna. Namni garbummaatti otoo jiru waamicha gooftaa argate goofticha biratti birmaduudha. Namni
garbummaatti odoo jiru garbummaa cubbuu jala yoo jiru jiraate garbummaa waan adda addaa jala yeroo jiraatu yoo waamame gooftaa bira dhufuu isaatti maal ta'a jedha birmaduu ta'a. Akkasumas namni birmadummaatti otoo jiru waamame akka barbaade gadhiisitti waan barbaade godhaa birmadummaa jira jedhee akka birmadummaatti fudhatee jiru yoo waamame inni kiristoosiif garbichaa ta'u jedha. Kanaaf kiristoosiin biratti garbicha birmaduudha wanti jedhu hin jiru ka jedhudha jechuudha. Birmaduudha kun garbicha wanti jedhu hin jiru. Kiristoosiin biratti akka garbichaatti jiraachuu hin dandeenye. Kana jechuun akka garbichaatti jechuu hiika addunyaa kanaa gadi bitamuu duun taane maal jedha Maatewos 28:11-29 irratti isin warri dadhabdoonni gara kootti kootaa wanjoo koo morma keessan irratti maal godhaa jedha. Baadhaa jedha miti. Wanjoo koo baadhaa jedha morma keessan irratti. Kana jechuun ana wajjin walitti camadamaatii wal wajjin deemnaa akka barbaaddan akka kaleessaa gochuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf warri garbummaa jala turan kiristoosiin birmaduu akka ta'an warri birmadummaatti waamamoo kiristoosiin garbummaa yookaan ammoo isa wajjin tokko ta'u jechuudha. Isaaf abboomamuu jechuudha karaa biraati. Kanaaf nu garba miti birmaduu akka taane kanaan dura qorataa turreedha jechuudha. Waaqayyo gatiidhaan isin bite. Kanaaf garba namoota hin ta'inaa. Waaqayyo maaliidhaan isin bite? Gatiidhaan isin bite. Garba namoota hin ta'inaa. Obboloota koo. Egaa obboloota koo namni adduma addaan waamicha itti waamame keessatti hafee waaqayyo wajjin haa jiraatu jedha. Kanaaf isin gatiidhaan maal taatan bitamtan boqonnaa 6 keessatti ilaalleerra isin maalidha jenneera buufata hafuura qulqulluuti kan ofii keessanii miti isin kan eenyuti jedha kan waaqayyooti. Kanaaf as keessatti hamma 24tti ispeeshaalii kan ilaalle nuti dhagna qabachuu dhiisuun kanaa miti ulaagaan fayyina. Ulaagaan fayyina kana godhi sarraawwadhu waan jedhu miti ammallee ulaagaan fayyina bara keenyatti fakkeenyaaf nu seerri waaqayyoo eeggamuu qaba miti. Seerri waaqayyoo qulqullummaatti eeggamuu qaba. Garuu yoo seera kana eedde fayyita yoo kana inni fayyina jenneeti miti kan eeguu qabnu. Namootatti illee akkasitti miti kan eeguu qabnu. Dirqama inni eenyutti dhufuu qaba. Kiristoositti dhufuu qaba. Jirma irratti damee dhugaa ta'uu qaba. Gaaf kana Kiristoos gaafa nu keessa jiraate amalli isaa nu keessa jiraata jechuudha. Amala isaa jechuun ammoo seera isaati jechuudha. Seera isaati jechuudha. Namootaan yoo seera kana eedden fayyita kana eenyuun baddaa waan jedhu miti wangeelli kenna. Wangeelli kenna misiraachoo dhugaati inni eenyudha? Kiristoos jechuudha. Kanaafidha kan inni ergaan inni dabarsuu barbaadeetiin jedhe. Kanaaf Kiristoosiin keessa taanee garuu amala isaa hin shaakalla jechuudha. 25 irraa waa'ee warra qeerrummaadhaa fi durbummaatti jiraatanii gooftaan abboomii hin kennine jedha. 25 irrattis 20 irrattis yoo ilaaltan lakkoofsa 20 irrattis yeroo dubbatu lakkoofsa 12 irrattis yeroo kaayetiin jedhu gorsa yeroo kaayetiin jedhu argineetiin jenna. Anatu dubbata yookaan kan ammotu iddoo biraattis argineerra jechuudha. Asirrattis deebi'ee maal jedheetiin jedha. Kana maaltu dubbata jedha. Anatu dubbata malee waaqayyo waan kanaa waa'ee warra durba qeerrummaan jiranii maal hin taane jedha. Gooftaan abboomiin kennine an garuu akka nama araara gooftaa argateet amanamaa ta'etti waa'ee isaaniitiif yaada koo nan kennaa jedha Phaawulos. Ifa godhee dubbata jechuudha. Yaada koo nan kenna. Gooftaan kana hin dubbanne. Kanaaf akka nama Kiristoosiin irraa dhadhameetti Phaawulos waan inni jedhaaru lafa kaayetiin jedha isa dubbifna jechuudha. Akka jedha. Rakkina dhufuuf jiru kana keessatti namni utuu hin fuudhin akkasumatti yoo hafe ba'eessa anatti fakkaata jedha. Sababni isaa maal waan jiruuf rakkinatu jira waan ta'eef. Ila waa'ee sababa irratti hundaa'ee kaa'uu qaba. Rakkina dhufuuf jiru keessatti akka jabaatuuf. Otoo hin fuudhin yoo hafe ba'eessa fakkaata. Seera gaa'elaatiin haadha manaa keetti hidhamteettaa yoo itti hiikamuu hin barbaadin nuti niitii hin fuune yoos niitii fuudhuu hin barbaadin. Seera gaa'elaatiin haadha manaa keetti hidhamteettaa yoos itti hidhamuu hin barbaadin. Niitii hin fuune yoos niitii fuudhuu hin barbaadin. Sababni isaa rakkina fuulduratti jiru akkamitti akka ibsu ilaallame. Ila rakkina jedhee jalqabe 26 irratti rakkina kana keessatti maaltu muudama? Maaliif hin fuudhin jedhaara? Maaliif yoo fuutee jiraatte ammoo hin jedhaara? Luuk haa ta'uyyuu malee 28 irraa
yoo fuutee cubbuu hojjechuu kee miti. Yoo fuutes maal miti? Cubbuu hojjechuu kee miti. Durbis yoo heerumte cubbuu hojjechuu ishee miti. Warri fuudhanii fi warri heeruman garuu guyyaa guyyaatti jireenya isaanii itti rakkinni isaan argata. Ani immoo rakkina kana jalaa isin oolchuu barbaadeen isin gorsuu kooti. Mee rakkinni inni itti nu gorsuu barbaade maalidha? 29 irraa obboloota koo yeroon si'anaa kuni dhumuuf jedha jechuu kooti. Sichi warri haadha manaa qaban akka warra hin qabaatinitti haa ta'an. Sababni isaa dhuma yerootu ga'e waan ta'eef jedhee waa'ee dhuma yeroo wajjin wal qabseeti kan kana dubbataa jechuudha. Mee maal jedha? Warri boo'an akka warra hin boo'inii, warri gammadan akka warra hin gammadinii, warri bitan akka warra qabeenya hin godhatinii haa ta'an. Warri biyya lafaatti dhimma ba'an akka warra itti dhimma hin ba'inii haa ta'an. Biyyi lafaa inni amma mul'atu kun hin dhidhimaa jedha. Iddoo biraatti maal jedha Ximootiyoosiin keessatti yoo carraa qaban ilaalla. Bara dhumaa keessatti namoonni raajiin sobduun hin ka'an jedhee isaan warra gaa'ela mormanii jedha. Warra gaa'ela maal godhan? Mormanii. Warra nyaata irratti gargar baasanii jedha. Asirratti kan inni dubbata haaruu dhuma baraa wajjin wal qabatee yeroon keessa jirru kuni warri fuudhuu dhiise yoo fuudhuu dhiise rakkina hin qabu. Warri fuudhes yoo fuudhes maal hin qabu? Rakkina hin qabu cubbuun hojjannee jedha. Garuu haala yeroo keessa jirru wajjin wal qabatee otoon fuudhii yoo haftan akka kootti maal godha jedha. Nan gorsa yoo fuutanis garuu maal hin goone? Cubbuun goone jedha. Maaliif warri dhimma lafaatti qabu hundinuu maal hin godhin? Dhimma lafaatti hin qabaatin. Meetis ne dubbifna. Waan biyya lafaa kanatti dhimmu dhiiftanii akka jiraattan nan barbaada. Waan biyya lafaa kanatti maal taatan? Dhimmu dhiiftanii akka jiraattan nan barbaada. Namni hin fuudhin gooftaa gammachiisuudhaaf hojii gooftaatiif dhimma. Namni fuudhe garuu namni fuudhin gooftaa gammachiisuudhaaf maal ta'a? Dhimma. Namni fuudhe garuu haadha manaasaa gammachiisuudhaaf waan baay'ee lafaatiifis dhimma. Namni fuudhin gooftaa gammachiisuu qofa xiyyeeffannaansa yoo of qabee jira. Namni fuudhe garuu haadha manaasaa gammachiisuu irratti yaadni isaa gargar hirama. 24 irratti yaadni isaas iddoo lamatti hiramaadha. Dubartiin deebitee hin heerumin yookiis durbi namummaa ofii ishee hafuura ishee jireenya qulqullaa'aadhaaf kennite hojii gooftaatti hin dhimmiti. Hojii gooftaatti maal gooti? Hin dhimmiti. Hojii gooftaatti hin dhimmiti. Isheen heerumte garuu abbaa manaa ishee gammachiisuudhaaf biyya lafaattis hin dhimmiti jedha. Amma yaadni isaas gargar hiramaa, yaadni ishees maal ta'a? Gargar hiramaa. Yoo qulqullummaatti of eegan ila yaadni dubartiidhaaf kan hafuura ishee jireenya qulqulluudhaaf kennite innis jireenya isaa hafuura isaa jireenya qulqulluudhaaf yoo kennee jiraate tajaajilaaf adda ba'uun hin danda'ama jechuudha. Akka Yohaannis Cuuphaa akkasumas akka Eeliyaas fa'aa jechuudha. Adda bayanii tajaajila waaqaatiif of kennuun hin danda'ameetiin jira jechuudha. Kanaaf yaadni keessan akka gargar hiramneef tajaajila isa dhumaa raawwachuudhaaf akka inni jedhaaru lafa kaa'uu qabna. Kanaaf maal akka jedha maaf akka kana jedhe adda baasee lafa kaa'ana jechuudha. Kanas isin gargaaruuf nan dubbadhe malee funyoo morma keessanitti diruuf miti. Isin wanta qajeelaa wanta dhaabbataas hojjechaa yaadni keessan waan biraatti otoo hin harkifamin hojii gooftaatti akka of kennitan nan barbaada. Namni tokko fuudha ga'ee kaadhima isaa fuudhuu dhiisuun isaa akka waan ishee irratti daba hojjate yoo isatti fakkaate garuu fuudhuun isaas hin oolu erga ta'ee akka dur jaallatetti walaa fuudhanii. Akkas gochuu isaatiin cubbuu hin hojjetu jedha. Namni fuudhuu barbaade, namni kaadhimaa isaa fuudhuu barbaade maal haa godhu? Haa fuudhu. Fuudhuu dhabuus fuudhuu isaatiin wanti cubbuu hojjete hin jiru. 37 irratti namni tokko immoo fuudhaaf wanti isa giddisiisu hin jiru yoo ta'e, fuudhaaf wanti isa dirqisiisu hin jiru yoo ta'e, fedha foon isaatiin mo'achuu yoo danda'e,
of eeggannaa addaatiin dubbisuu qabna kan. Namni tokko immoo fuudhaaf wanti isa dirqisiisu giddisiisu yoo hin jiru yoo ta'e fedha foon isaatti mo'achuu yoo danda'e yaaduma garaa isaatti in dhaabbata. Inni kun yaada garaa isaa muree kaadhimaa isaa durbummaatti yoo dhiise baay'eessa gochuu isaati. Durbummaa isheetti maal gochuu danda'a? Dhiisuu danda'a. Yoo dhiise maal godha? Baay'eessa godhee. Egaa namni ishee kaadhimate fuudhu baay'eessa godha jedha. Yoo kaadhimates ishee kaadhimate yoo fuudhes maal godha? Baay'eessa godha. Inni ishee kaadhimate fuudhu dhiise akkasumatti hafus caalatti baay'eessa godha. Haati manaa amma abbaa manaa ishee jirutti seera gaa'elaatiin isatti hidhamtee jirti. Egaa abbaan manaa ishee du'ee garuu abbaa feetetti heerumuu hin dandeessi. Garuu nama amanetti haa heerumtu. Haa ta'uyyuu malee yoo heerumuu dhiifte akka yaada kootti caalaa gammachuu hin argatti. Anis immoo hafuura waaqayyoo qaba jedheen yaadaa jedha. Hafuura waaqayyoo qaba jedhee yaada. Kanaaf kana isinitti dubbadhee jedha. Asirratti dhumata gorsi kana. Kanaaf obboloota koo ergaa as keessatti barraa'e akkuma barraa'etti hafuurri waaqaa akka nuu ibsu waaqa kadhata akka barraa'etti ofii keenyallee akka hubannu namattis akka dubbannu dogongora akka hin dubbanne of eeggannaadhaan kadhataan waan kana qorachuu akka qabnudha. Sababni isaa dhimma gaa'elaati, dhimma qulqullummaati. Kana of eeggannaadhaan Phaawulos kana hin dubbate. Anis hafuura waaqayyoon qaba jedhee yaada jedhee dhumarratti kaayetiin jedhee kana gochuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu gargaaru kadhageennetti akka jiraannu waan inni nu haa eebbisu.